Biyiko samirratti addunyan malnaftati endima adde burtukkan temezgen dogongora uumameedhaaf baatee dhiifama gaafattee jirti. Diraamaa hojjechiisna jedhanii diraamaa irratti hojjetanii ABS TV jettee koomee ishee dheeffattee jirti. Guyyaa har'aa viidiyoo kana mee haga xumuraa ilaalati walitti deebina. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u. Lafumaaf iddoo jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koon jira. Akkuma beekamu warroonni chaanela kiyya kanaadhaaf haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatina. Warroonni duratti immoo maamila taatan hiriyoota keessan gara chaanela keenyaan dhufiniif share gochuudhaan wal qaqqabsiisatii chaanela keenya kana chaanela subscribe nuuf guddisaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna kabajaan isin gaafanna. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana maaliifan dhufe akka beektanii akkuma social media hawaasa guutuu irratti obboleetti keenya Yuunivarsiitii Dambidoolotti barattuu osoo turtee jirtu butamtee gudeeddamtee dhiirri garagaraatti taree gudeedee daa'ima qaama hir'uu ta'e deessee daa'imni ishee akka fayyaa hin qabne daa'ima dhukkubsata wajjin akka rakkachaa jirtu akka faamilii hin qabne akkasumas immoo akka abbaa manaas hin qabne akka nama rakkattuutitti godhanii diraamaa ABS irratti hojjetame irraa dubbachuun barbaade. Obboleettiin keenya kun akkuma namoonni hunduu dhaggeeffatanitti akka faamilii hin qabne akka bosonatti gudeeddamtee mucaallee deessee goote hojjette jechaadha. Diraamaan suni har'a baatee jechuudha burtukaan. Gaafa duraa san ani garuu viidiyoo san boo'icha laalee odoo keessa gisee achirratti guutuun dhaggeeffanne ergasiin dhaggeeffadhe malee yeroo san maaltu ture beektu achirratti maal jedhame boo'icha ishii bicha arge boo'icha imma jarris hojii boo hindee maaltu ta'u uumame jedhe mata duree waan dubbisu waan akkana jedha hindee jedhee baay'ee rifadhee iyyuu garaana nyaatte. Innaa daqiiqa odoon turin immoo kun muree diraamaa uummata Oromoo hawaasa Oromoo Yuunivarsiitii Dambidooloo Yuunivarsiitii saba guddaa Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti tajaajila guddaa kennaa jiru maqaballeessidhaan miidiyaan TV'n ABS dokumentarii irratti hojjetee diraamaa kanaan maqaa saba guddaa xureesse jechuudhaan komii irratti kaasee jira. Komii irratti kaa'isanii jecha immoo viidiyoo san kaasanii jiru warri ABS. ABS'n bahee dhiifama gaafatee jira. Xalayaa dhiifama barreessee maxxansee jira. Ijoolleen Oromoo baay'inaan garuu riippoortii godhaa jiranii ABS jechaadha. ABS riippoortii gochuu hin qabnu. Maaliif dogongora uumame namni kaamuni dogongora biyya lafaa irratti namni dogongorri hin jiru. Tokko riippoortii gaafa goonu ABS'n kun saba dhuunfaa tokko bichaa irratti miti kan qarqaarsa hojjetu. Oromoon rakkatee, Amaarri rakkatee, hiyyeessa karaa irra kaasuu irratti TV'n miidiyaan ABS gahee guddaa nama taphateedha. Nama galata nu ooletu galata isaallee balleessuu hin qabnu garuu maqaballeessiin saba guddaa kanarratti raawwate kuni dogongora jedhamee bahanii dhiifama gaafatanii jiru. Isumaan wal qabatee nuti hoo maal gochuu qabna kan jedhudha. Chaanela riippoortii godhuu osoo hin taanetti yaadaan walii amansiisuudha. Saba guddicha kana baasanii intarviidhaan hojjetanii dhiifama akka gaafatan xalayaa chaappaan barraa'ibichaa osoo hin taanetti dogongorame kanaaf dhiifama akka gaafatan taasisuudha malee chaanela riippoortii godhanii gubuun hiikan qabu. Wallaalummaa keenya ibsa. Kanaafuu chaanela riippoortii godhuu dhiisatii dhiifama akka isaan gaafatan gaafachiisa. Dhiibbaa irratti taasisa. Kanuma malee riippoortii oguune chaanela isaanii ogumne homaa faayidaa nuun qabu. Maalirraa arganna? Hindi chaanela boru banamaa bara. Saatalaayitiin isaanii boru banatan nama miidiyaa beekudha. Hojjettoonni ABS namoonni tokko gara seeratiin to'atamaniiru jedha. To'atamuun isaanii sirriidha. Dogongora dhiyeessuu hin qaban ture. Yoo diraamallee ta'e maqaa mana barnootaatiin maqaa sabaatiin osoo hin taanetti akka guutuu Itoophiyaatti waan amma waqtii irratti jiru kana osoo hojjetanii
waan hawaasni keessa jiru kan waa'ee hawaasni ilmaan maatii nama tokko butamee ajjeefamaa jiru. Dubartoota garagaraa gudeeddamaa jiran ni jira. Wanti akkana hawaasa keessa ammas waan hin jirre hin jiru. Waa'ee milishaa gandaa faarratti oduu hojjetanii diraamaa akkasiisan baay'ee natti tola. Iciitiin akkasii ol bahuun jechuudha. Iciitii hawaasa waliigalaa osoo hin taanetti iciitii mandara keessatti milishaan hawaasa irratti raawwachaa jirtu, dubartii gudeedaa jirtu, abbaa manaa achitti xiyyiitti naqaa jirtu, ilma isaanii gaffuudhanii haadha fuulduratti xiyyiitti naqaa jiran. Namoota akkasii san irratti osoo hojjetanii baay'ee tokko natti tola. Kanaan alatti garuu maqaa saba guddaa kanaa maqaa yuunivarsiitii wanni yuunivarsiitii san keessatti kan ta'e bara 2011 akka Itoophiyaatti garuu daa'imti isheen suura irratti fidan sun daa'imti xiqqaadha. Bara 2011 baranni 2017 waggaa meeqa waggaa ja'a daa'imni waggaa ja'an ga'u wanni akkasii kan ta'e akka isaan himanitti garuu maqaa balleessii hojjetameef dhiifamallee gaafataniiru hojjettoonni EBS illee to'annaa jala oolaniiru garuu diraamaan sun maaliif wanni akkasiitti yaaddamee hojjetame yoo jennee laalle tokkoffaa garuu ani beeku EBS duratti baay'een pirogiraamii isaanii nan hordofan ture nan jaaladhan ture rakkattoota hedduu kaasanii namoota qarqaaruudhaan beekamanii oolma guddaa hawaasa oolanii jechaadha. Garuu jarri kuni maaliif dogongora kana raawwatan jettanii yaaddu? Tokkoffaa isheen akkasitti boochistee har'a garuu boonye baatee dhiifama gaafattee jirti dogongora ishee san bartee dhiifama naa godhaa diraamaa isa hojjechiisna naan jedhanii too diraamaa irratti hojjetanii jettee har'a bimmaan hin jiru normaal dubbatte. So maaliif wanni akkasii kun ta'e hawaasa keenya keessatti? Meetti yaada Oromoo teenya. Namni dogongora hin jiru dogongora isheetirraa dhiifama godhattu garuu dhiifamni numa jira. Kanaafuu hawaasa keenya keessatti wantoota ciggisiisaan yeroo baay'ee ni mul'ata. Osoo waan kan irratti diraamaa hojjetanii maqaa Oromoo dhiisi maqaa fedhanii hojjetanii ani itti ilaalu. Maaliif waan hawaasa keenya keessa jirudha? Waan hawaasa keenya dogongorsiisaa jirudha. Waan hawaasa keenya miidhaa jirudha. Wantoonni yeroo baay'ee akkuma beekamu baadiyyaa keessatti fa'a yeroo ammaa kana milishaan waan dubartoota irratti raawwachaa jirtu. Dhaabni waraana bilisummaa maqaa dhahatee rakkoo akkasii hawaasa keessatti geessisaa jiru. Akkasumas baadiyyaa keessa deemee qabeenya poolisumti mootummaa jechuudha makkalaakayaa mootummaa irraa hidhatee dhufee hawaasa keessa deemee mana dhuunfaa gubaa jira, midhaan saamaa jira. Waa baay'ee raawwachaa jira. Wantoota akkasii sanatti odoo xiyyeeffatanii hojjetanii ani isaan deeggara sila. Garuu isaan waan akkasii san osoo hin taanetti yuunivarsiitii maqaa yuunivarsiitiitiin maqaa mana barumsaatiin dogongora isaanii achitti bahanii dhiifama gaafatanii jiru. Isheenis dhiifama gaafattee jirti. Dhiifama wanni caaleen jiru kaa biyya lafaa irratti. Garuu maqaa harka Oromoo rabbi nama hin buusin jedhani uummanni Oromoo kunillee gadi namarraan taa'u. Social media kana guutuu baxabbatan jechaadha hawaasni keenya baay'ee nama ajaa'ibu. Guyyaa lama keessatti social meediyaan guutuun jechuudha. EBS'n daqiiqaa tokko keessatti turtidee sa'aatii meeqa keessatti garuu beekuu daqiiqaa muraasan turre viidiyoon kan kaafame jechaadha. Diraamaa dhagaafa jedhamee komiin irratti dhiyaatu. So kana fakkaata. Kanuma jechuun barbaadan yaada biraan qabu garuu diraamaan akkasii raawwatamee imimmaan sobaan garuu yaa rabbii akkasitti boochee aaktara cimtuudha dhugaam jayyoonu bakka aaktara hojjettuudha fiilmii hojjettee sirriitti feemasii ta'uu dandeessi. So fakkeenya diraamaa tokkotti karoorfattee nan hojjedha jennaan barbaree jaf tuqanii kaboo'u jira kaameeraa jalaa zoor jedhanii tuqatanii dhufanii gaafa boo'an jira. Editingii keessatti kan immoo normaalii ani amma uumamaan jechaadha osoo fiilmii garagaraa hojjedhe keessa seenee hojjedhe aaktara cimtuu ta'uu nan danda'amin maadhaan jechuudha. Bakka itti yaadee akkasumatti ta'us jedhee bakka yaaduma tokko malee nan boo'a naa dhufaniin maan salphaatti. So akkas isheen illee uumamaan qabdi wanni kana jechuudha daftee boo'u kana salphaatti mimmaan dhufuufi kana.
haasa keessallee waan seenaa darbe gaafa naasa'inaan bu'an akkasuma naatti dhufa imimmaa. Isheen illee imimmaa tarii miidhama wayii qabdii laata kan jedhu dur gadda wayii laphee ishii keessa jiraa kan jedhamu isarratti hundooftee ta'uu danda'a. Hin beekamu. So Oromoon kawaan qabdee gadi dhiistu qabanii waxxaranii baga waxxartanii baga immoo dhiifama sin gaafatanii hawaasa Oromoo hawaasa bal'aa kana hawaasa jaalatamaa kana maqaa xureessuun sirrii miti. Baga immoo dhiifama gaafachuun maaliif social media biraatiif illee faayidaa qaba. Social mediaan garaagaraa kan xureessa maqaa Oromoo xureessuudhaaf karoora qaban ni jiru. Maqaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf fakkeenya amma waa'ee du'aan haadha manaa Andu'aalemiin sababeeffatanii maqaan hin jirre Andu'aalemirra kan godhaa jiran ni jiru social mediaaleen warra soddaa jechaadha baay'een kan kana jedhamanii hin dhumne. Isaaniif fakkeenya ta'uu qaba. Fakkeenya ta'a viidiyoo waa'ee social TV EBS kuni jara sanii fakkeenya ta'uu danda'a warra Andu'aalemirratti maqaa sobaa barreessuun afaan jaraatiin jechaadha akka waan haadha manaa Andu'aalemii yaadanii fakkeessanii diinummaa Oromoo irratti qaban mul'isaa jiraniif jara akkasii kana fakkeenya ta'a jechaadha. Barnoota illee ta'a. Social meediyaan gaafa waan dogongoraa maxxansu mataa keenyarraa yoo waan sobaa gaafa poosti goonu to'annaa akkasii kana akka nuuf dhiyaatu baay'ee natti tole. Inni kun fakkeenya yeroo baay'ee taambinaliin keenya feekidha. Garuu viidiyoon keenya normaal. Taambinaliin keenya feekidha. Viidiyoon keenya normaal. Wantoota akkasii kun ni jira editingii keessa. So social media gaafa waan sobaa maxxansinu irraa baratan jedhee yaada waa'ee beessii mudate kana hundi keenya irraa barannaa soba maxxansu hundi gongora akka ta'ee fi akka nama gaafachiisu social media irratti arginee jira jechaadha. Kanaaf waa'ee du'a haadha manaa Andu'aalem Gosaatiin illee wal qabatee waan hin jirre fa'aa fakkeessanii fiilmii wayii keessa viidiyoo wayii kutanii fidaniitoo akka isaan foorqirraa wal darbuudha taaggalaa turan yookiin yaalaa turan wal daddarbaa turan fakkeessanii irraasaa turan warri soddaa jechaadha. Viidiyoo warra akkas hojjetanii editingiidhaan maqaa namaa xureessan sunillee viidiyoon amma EBS raawwatee diraamaan EBS raawwatee to'annaa jala oole kuni isaaniif illee barumsa ta'a jedhee yaada. Galatooma waan dhaggeeffatanii fi viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Yoo viidiyoon keenya isinitti tola ta'e share godhaa hiriyoota keessaniif qoodaa like share subscribe gochuun irraanfatinaa. Chaanelli kun chaanela keessanidha. Nu cinaa dhaabbadha. Nu guddisa. Oromoo walaa guddisnu isiniin jedha. Odoo viidiyoon chaanelli keenya kun chaanela warra soddaa ta'e uutan eessa jirra biyuun afaan jaraatiin gaafa hojjennu fi afaan Oromootiin gaafa hojjennu wal adda jechaadha. Garaagarummaa qaba. Garaagarummaa guddaatu jidduu keenya jira. Viidiyoo gaafa afaan jaraatiin editingii goone poosti goonu viidiyoon keenya ol ilaalama. 10,000 illee 10,000 oliin gaafa ilaalamutu jira. Garuu gaafa afaan Oromootiin ilaalu 100 gadi ilaalamna. So Oromoo wal jajjabeessuu haa barannu walirratti duuluu bichaa osoo hin taanetti galatooma. Viidiyoo kana haga dhumaatitti daawwadhaa. Waliif share godhaa. Dogongorri keenya jiraate balballi inbox keenya yeroo hundumaa banaadha. Qeeqa komii keessan balbala inbox keessatti nu barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Galatooma.